akkas galma bilisummaa Oromoo sii deebisa abshir leenca nama abshir asuma keessattuu sii deebisan inshallah galmatu yaa Mustafaa mee wama piipii nutti hin haasa'in nutti hin dubbatini waan biraa waan nutti himtu hin qabdu ati haasofni kee natti tola garuu bakkuma piipii jajjuu sanatti sitti aaraa naan jedhe galatoo leenca kee isini tuqa inshallah bakkuma tarra isini tuqa laala waa'ee kanaa wal hidhaa yoo komatte buleeskii qaalii waa'ee ammaa kanaan jaal murtu guutu leenca namaa jaara kiyya qaalii abbaa qabsoo tanaa qatanaanaa dhufu baga nagaan dhufte haqa tanaa nama hedduu komata waan kana hedduu kaasa ummanni keenya dhumachaa jira piipii maa nuuf faarsitaa jedhan meeta dura namoota dhaadha dhumatee kan isin himu namoonni kun obboleewwan tiyyaa ka dhumate agarraan noom nama 154 kana reeffi 68 argamee jira nagasii argamee quban qabu ani reeffi kunni dhabe nama 12 keessaa bahe rabbiin kun akka fedhe dalaga xiyyaara dheengaddaa keessaa gurbaa tokko baasee warra kana keessaa nama 12 baase warra kana azallin geen warra kana azalaggaeef ummanni kun maaliif biyyaa bahe mootummaa kana dheefaa siyaasaa fi miti dalagannee uf jijjiirraa bahe akka malee haa ta'u asumaan obboleeskii yaa deebisa jechuu galma bilisummaatiif warra yaada isa fakkaatu qabu yaada kana obboleessa keenya yeroo cufaa kaa'inni maastikaa afaaniin buufannu Jawaaris katabee jira gochaan mootummaa Itoophiyaa dalagedhee poosti godhee reeffa wajjin katabee jira miti jaran dhugamaa dubbannu jibbuun paartii kana mootummaa kana kaayoo isaa waa inni deemuun jibbuun mirga keeti namuu waan itti amanee qaba nama kanaa barachuu madaaltee ka jibbitu jira ilmu namaa kana kama karaa gubbaa deemu takka sin godhi waa takka walitti hin qabne achi ilaaltee ka jibbitu jira ka jaalattu jira mirga kee kun uumamaa ilmi namaa kun tokkuma yaanni isaallee fedhiin isaallee tokkollee ittiin dirqamtu garuu waan tokko hubachuu qabda wanni as gubbaa isin iyyinuuf nu mootummaan hadha jiru kun dhugaa dardarri ijoollee namni agartanii umrii keenya gad jirtan handargii keessa ijoollee illee ta'u akka sandargii illee fuunfadhee jira jechuudha. Wayyaanee umrii kiyya guutuu keessatti dabarsee kanallee kun alhamdulillah nyaachuu jira. Seenaa ammoo dubbisee jira aga tokko. Yoo guutuullee dubbisuu baadhe seenaa dubbisee jira. Mootummaan dabre Minilik caalaa namni Oromoo fixe hin jiru. Minilik caalaa namni Oromoof sabaa sablammoota fixe hin jiru. Nagaa gaariitti. Hayila Sillaaseen isatti aana. Dargiin Hayila Sillaaseetti aana. Wayyaanee utaaltee Hayila Sillaaseetti achi aante. Mootummaan hadha jiru kuni dhugama walii himnee yoo jenne dhugama san. Ani paartii kana deeggaraa fi miti mootummaa kana haqa deeggara. Ayyoo silaa paartii ta'e ka deeggaru paartiin kiyya adda bilisummaa Oromooti. Halafeetti cabsee dhiigatti gannaqee ijoollummaatti dabtaraaf qalama lafa kaa'ee haadha abbaa kiyya osoo isaan hawwiin hin bahin an hawwiin hin bahin hiriyaa jechuu taphadhee hin fiigin hin quufin bahee kalee qabsoo dabalame sun adda bilisummaa Oromooti. Ka waa hunda keessatti argeef Oromummaa kiyyallee waan hundaa keessatti baree qajeellotte jechuudha. Isan deeggaru hadha. Maaliif hin deeggarre? Kaayoo isa irraa bahee jira. Addi bilisummaa Oromoo hadha hin jiru. Kaayoon adda bilisummaa Oromoo bakka geetteerti. Addi bilisummaa Oromoo kan dhalaa kiiloo jiru akka inni itti amanutti. Akka mootummaa kanatti ebalu ajjeese jedhanii fidanii yoo Jawaariin qabdee as keettee yookaan gadduu yookaan ebalu yookaan shanee yookaan kaafaa'oo yookaan jinnii fiddee as keettee mootummaan kun nama gama ajjeese as fidee atetteen nam tokko siin fidan. Namni mootummaan ajjeese ati mattu nama kam? Nama akka dargiin faara shanee sanitti wayyaaneen faara shatnee sanitti. Amma wayyaanee asii laakkaa nama kuma agasii laakkaa'uu danda'a. Ebalu maqaa liistii bara. Ka fidanii rashanan ajjeesan. Ka makiinaan lafa rakkisan reeffa Finfinnee kana keessaa guurame ilmaan Oromoodhaa TPLF dhooftee ofii bara ajjeestee kaatee ebalu ajjeefne koottaa fuudhaa isiin jettu. Ajjeeftee bara ajjeefnette ka dhussaa takka takka isiin qabu. Nama akka Amuura Juuffee fa'a. Nama akka artistii eebbisaa addunyaa fa'a dubbata nama ajjeesanii shiroomeedee kana makiinaan lafa rakkisan. Hin hafee namni keenya yuunivarsiitii kana ijoolleen 19 gudeedame dhiirti hiriiratti galanii waraan gudeedanii dhossinee hiriira galanii gudeedan uummata duratti. Dhiira bara dubartii miti. Kan nama keenya bineensa nyaachisan ibiddaan guban qeessarraa guuran miilarraa ciran harkarraa ciran ija keessaa guuran rasaasa waraan irratti waraan dura baasanii xiyyaafannoo irratti barsiifte wayyaaniin waraan. Beeytu kana. Mee namoota anarraan amantan namoota isinii fidan. Viidiyoolee lafa jiru
Kan namoonni dubbatan nama hagas na biratti qawwee irratti xiyyaafannoo baratanii ajjeesanii ta'e. Mee mootummaa hadhaa kana namni mootummaan kun ebalu baasee rashan dura dhaabee jiru. Mee Finfinnee kana keessa ebalu baasanii rashanan. Magaalaa guddoo rafan baatiyaa du'aadha namni guyyaadha rashanan. Eenyu rashana? Anillee lakki mootummaa shanee kaafaa jinni yookaan faannoodhaan jiru maaliif qabrii qaba? Namni du'aan jiru miti. Garuu ajaja kennee mootummaan nama rashama. Dhiba nama ajjeesuun mootummaan tokkana. Mangistuu Hayilemaariyaam na dhagaa. Jeneraalota ministeerota dabalatee namni kan laaluu barbaadan araa kiiloo dhaqaa viidiyoon laaltee teettanii. Akkamitti ajjeesee Hayila Sillaaseen akkamitti ajjeesee namoota lubbuun achirraa hafan akka itti ajjeesan. Mangistuu Hayilemaariyaam akka maabbichuutti fonqolcha kaasan kana fonqolchatti kaasan. Isaa sila gaarii gaddeemu. Jeneraalota ministeerota 65. Yeroon kenna ni bara. Gooddoo jarana kana filattanii dha'u godhee lafa guure jechuudha. Kanaaf mootummaan PP akka isin jettanitti warri gartee dhugaadha. Maqaa feetanii waan murgeessa PP jechuun ingilifummaan badhaadhinuma. Badhaadhinuma jaartanii. Mootummaan badhaadhinnaa yakka dalagaan jiru miti ni jira warri akka keessatti dalagaa jiru. Namni paartii kanaan deemu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed illee kaayoon isaa inni ajjeesaa jedhee nama ajjeesee nama isa ajjeesuu dhufe nama isarratti duula bane nama isarra yakka meeqa dalage namni kun yoo xiqqaate yeroo 100 ol ajjeefamee jira rabbi fadha deemaa arguudhaaf dammaleesse osoo mootummaa biraa ta'e gabbayee iyyate hadha yoo xiqqaate yeroo 100 ol boombii darban summii nyaachisan waraana itti ergan Rippaabilikaan gaaddi ijoollee isaa ijaaran itti ergan kabiraatiin kabiraadhisatti. Sa'a 24 Oromoon ajjeechaa isaatiif takkaarraaf. Ni kadhata hundaa dhaqee osoo qawwee harkaa qabu ajjeesuu danda'u, garafuu danda'u, hidhuu danda'u nama maqaa siyaasaatiin Itoophiyaa keessa hidhaminaa fi kijibduudhaan jedhu. Nama maqaa siyaasaatiin hadha hidhame. Mootummoonni dabran ka hidhaniif ka ajjeesan walqixa. Hin dongoriin jalaa waan namni isinitti himu dhugan seenaa. Rakkoo qaba mootummaan badhaadhinaa. Yes! Akka gaarii qaba. Rakkoomaan guutameyyuu. Rakkoomaan guutameyyuu. Eenyu kana godha? Amaaraa, Tigree, Guraagee, Walaayit miti ka dadhaban Oromoo. Dhaggaariin dhagaye. Kaati hayyuu Oromoo jette kiyyaati jette. Kama amma dhufee nama keenyatti gandaggalee mootummaan kunnaan fixaaraa akkasidhaan. Warra eenyu Asxaaniiti faannoo waliin dalagan. Shaabiyaa waliin dalagan. Ijipti waliin dalagan. Naragaa gaariitti. Maaliif? Namoonni kun maaliif Shaabiyaa waliin dalagan? Maaliif TPLF waliin dalagan? Maaliif faannoo waliin dalagan? Maashinii waliin dalagan beektuu isin? Hin beektan. Ana isin hima. Wanni isaan dalaganiif kaayoon isaan ganama iskuula dhaqanii barataniif warri kun hangoo qabatanii yookaan gar dhaqanii yoo hiree argatan saamanii taajira ta'uu, miliyoonera ta'uu, baala silxaanii jedhamtanii ittiin bashannanu si shoomuuti yaalballaa si shaaruu Itoophiyaa keessan namni barate guutuun qabeenya saameetiin bakka hangoo san dhaqee saamee qabeenya filallee saamsee ilmaan isaa labbaafachuuf. Takka. Isa lammataati. Namni akka tasaa kasaniifillee baratin karaa seellee dhufe akka tasaa hangootti dhufe hannas seena. Amma nasinii makaa dhaga'ee gana dubbistan. Namni biyya fedhe qabeenya qabatee dhufee dalagachuu hin dandeenye biyya tana keessatti amma. Abbaan qabeenyaa dhufee biyya kana jijjiiree hojii uummataa baasa uummataa kiyyallee ofillee jijjiira jedhee dhufeeti dalagachuu dadhabee qilee bu'aa jira. Maaliif? Akka mootummaa kanarra namni duulu. Akka mootummaan kun jibbamu. Akka diinagdeen arganne. Akka waraanni hin ijaaramne. Akka uummanni gartee abdii nama horanne sa'a 24 dalagama. Jawaarii fi amma waan isin dhageessuu deema. Jawaarii fi Isqeel Gabbisaa fa'aaf eenyu miidiyaa gubbaa teettee iyyitu caalaa warri lafa jala dalagaa jiru eenyu warra kanneen jechuun warra taayitaa qabuuf fayyadamee mootummaa keessa taa'ee mootummaa kana qotee awwaaluu jechuudha. Isin galee? Jawaar fa'aa qonni haasofmaan sappoortii warra san godhanii akkaataa biyyattii diigan. Teessoo uummatti sanboota sirna ijaarrachaa deemti sanboota Adda Jawaar miidiyaa gubbaa ta'e maaliif fa'a? Jabina Hayila Sillaasee
jabina Biyya gara miliyoonii, sirna jabina dimookiraasiitti dargii, seeteen jabina tasgabbaa'ee mallas zeenaa keessatti nuuf faarsaa biyya diinagdeen isii hin cimin keessatti biyya diinagdeen hin cimin jedha Jawaar. Diinagdeen nageenyi cimuu bira biyyaa dabreeti. kallattiidhaan Biyyi kun diinagdeen cimuu bira dabreeti. Innummaan mataa isaa deebisee dubbachuu deema teekinooloojiidhaan hadha biyyoota guddatteen dorgomaa jirti. Hatee fide dirooniidhaa fi xiyyaarolee addunyaan qabdu. Xiyyaara addunyaan qabdu kan biyyoonni gurguddoon gariin hin qabne. Teekinooloojii addunyaan bii gariin hin qabne. Itoophiyaan taaksii xiyyaaraa eegalaa jirti. Taaksii xiyyaaraan namni asii ganda kee dhaqu yookaan magaalaa keessa tiraafikiin si qabe adda keetiif makiina takka barartu kana fidaara mootummaa Itoophiyaadha. Qopheessee waa hunda xumuruu jira. Osoo namni taa'u biyyoonni guddatte Ameerikaan fa'aa fayyadamuu deemu jira. Kan akkam godheeti ziirii dalageeti akka Mangistuu Hayilamaariyaam fa'a. Hateeti liqeeffateeti miti dalageeti. Magaalaa Finfinnee hadha isin argitan kana teekinooloojii biyya kana keessa argitan kana mootummaan kun dalagee fide. Osoo isaan hatan, osoo isaan hachisiisan. Mee Tigraay waraanuuf waan Abiy hidhachiise hunda mee ragaa bakka tana deebiin siin taati. makalaakaa keessaa baqatanis kan humna addaa kan naannoorraa deemanis kan poolisii naannoorraa deemanis milishaan Abiy hidhachiises faannoon Abiy hidhachiises hundi isaanii meeshaa gurguddaa of harkaa qabu. Milishaan Abiy hidhachiise haa ta'u milishaan faannoon Abiy hidhachiise laala uummanni kun akkatti isaan kijibaniif wanni isaanii dhoftullee asuma warri gartee mootu. Faannoo asiin dura iyyaa ture namu OMN qabadhu Tsaggaayee Maammoo dubbatu kana qabadhu Jawaar qabadhu hundaa Dr. Abiy Ahmad Ali hidhachiisan iyyaa turanii Jawaar maal nuun jedhe kiliir lafa kaayee faannoo Abiyillee hidhachiifne. Faannoon kaayoo qabdi qabsaa'ota keenya ifatti. Hadhaami gaafa Mallas Zeenaawiidhaa Tigraayeen Eertiraa keessa turte. An gaafas beekaa faannoo dhugaa isaatti. Hin kisibne Jawaar dhugaa dubbate. Garuu yeroo harkaa liinkii gootu laalaa isin soban uummata keenya dogongorsan. Hadha faannoo Abiy hidhachiisedha. Eessatti? Yoo amma gaafatan eessatti yoo jedhanii hin deebisu warri kun. Maaliif Abiy hidhachiisee jette jarri mootummaa kanaan? Gaafa TPLF walloluu deeman TPLF Jawaar faatonni baaste. TPLF yoo TPLF injifatte dubbiinuu taate aangoo qoodamna. Yoo Oromoon TPLF injifatte warra Oromoodha hojjaanii faannoo ijaaraa turan. Ni arge Abbichuun abbaan malaa. Kanaaf abbaa malaa jedhanii bari. Abbichuun abbaa malaa argennaan maal godhe? Oo nu qophaa jiranii mi'ee. Nuti TPLF injifannaa mi'ee. Yoo jara injifanne jara siiloon nubbanaa mi'ee. Yoo nu kanallee dhoofne jarallee injifne kabriin nubbanaa mi'ee. Tooftaa kanaan dalagaa nu dhorkuu fi nu sakaaluu deemanii jedhee Abbichuun maal godhe? Jara lamaa waliin gadhiise jechuudha. Qawwee inni kenneef hin jiru. Maal jedheen? Qawwee inni kenneef hoo jiraate muummichi ministeeraa meeshaan hiikkattan keessa nam tokkollee isin gaafatu jedheen. Qawwee hiikkanna jettee itti duudde faannoo fi garee shanee warri jawween ijaartee fi gartee gadduunfa ijaaran achi dhaqxeeti tuluqittee daaraa taatee dhabamte jechuudha.